akkasuma Harargee Bahaa Kombolcha. Sheekh Muusaa Su'aalaati akkasuma Finfinnee Furii bakka Aleeks Taayyee salaatee sun asii Aleeks Taayyee as keessa hedduu san keessa asan jira gaadiraasani akkasuma Finfinnee walakkaa bakka istaadiyeemii gudditti namni hedduun keessa jiru bakka muftiin guddichi keessa jiru asii salaatame magaalaa Finfinnee walakkaatti akkasumas godina Baalee Bahaa magaalaa Jaalalaa magaalaa bareedduu beeltutti haala kanaan toolame wallahi maashaallah nullee asitti dabarsine saahiban hedduun yoo xiqqaate warri waliin guddan hedduun siyaasatti waliin dabarsaa jirra dabarsinillee akkasuma kana fakkaatti yeroo du'aa goonu akkasuma Jimmaa Abbaa Jifaar kana fakkaatti wallahi maashaallah namatti tole wallahi ilaali as well as Baalee Bahaa Raayituu haala kana fakkaatti haala kanaan dabarsite akkasumas Walloo Sanbatetti haala kanaan meeshaa waraanaa bira kaa'anii sababa diinni jiruuf akka salaatanii wallahi baay'ee namatti tolan ilma maraadha. Akkasuma Walloo Kamisee haala kanaan tolanii Walloo Kamisee ufanti dhugaan baay'ee namatti adda. Walloo Kamisee the best photo of the year waan ta'eef qabaadhu na seenyee Walloo Kamisee wallahi laa akka taa'ee maraa isaaniitiin akkasuma Dirree Dhawaa wallahi fe'oolessonni tullaa guyyaa roobaati haala nageenyaa akka waamkeen waltummuun akkatti eegaa oolanii polisota kanaaf yookiin immoo qaama nageenyaa kana galatooma jechuu barbaanna. Lubbaa Booraa Mattuu haala kana fakkaatti Baalee Bahaa Sawweelaa kana fakkaatti Sawweelaan Baalee Bahaati. Dhugaa namatti tola haalli kun hundinuu akkasumas magaalaa naannoo Sidaamaa Hawaasatti kana fakkaatti Maqaleen immoo kana fakkaatti. Bagatti singee musliimoonni maraa irra deebisanii jenna Booranaa Mooyyeelee immoo kana fakkaatti. Akkasuma Jimmaa Bashaashaa the born of Prime Minister of Ethiopia kana fakkaatti. Akkasuma warri Kaayiroo illee kana fakkaata. Lakkoofsi akkama ishee Baalee Bahaa Bahimatti kana fakkaatti. Ishee akkasuma Baalee Bahaa Bahima kanillee Itoophiyaa fi Dubaay fi Itoophiyaan kana fakkaatti. Warri singiloota kana Abdii Gazaajoo ishee akkasumas Maammee Beech warri singilootaati warra singilota nyaanni daga baafna Saladdiin kana fakkaata Fitila Chiikii Sawadini akkasuma Ibsaa Ibsitti Endamaa fi Bakisha kana fakkaatanii akkasuma intala Cudul Deemaa jedhanii taara baranaasanii akkasuma hangaatuun gaaf jiraatana turte samana keessa eega samanni beelaa kun guyyoota keessatti ilaallaa waan isin taa'eertu.